yaa rabbi bara akkamii keessa jirra garuu yaa rabbi ijoollee bara haati itti kabajaa dhabdee bara itti harmeen ofii kabajaa dhabdee akka kanatti haadhi deessuun akka kanatti lafarra goottotamtu akka diina waan diina nama fixee tokkotti jechuudha. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessanu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan. Ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyya dhugaa rabbii namoonni baay'een akka kootti jechuudha harmee kana eessatti akkasitti waan jedhu koomentii namoonni baay'een illee akkuma kanatti gaafata jechuudha. Anallee naan galle wanti naa galle tokko hin jiru. Garuu mootu jechuudha waa baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif isiniin jennaanii kana laalee ka'ee dhugaan isiniin jedha mudannoo bara darbee dhugaa bara darbee iyyuu waggaayyuu hin guunne dhiyeenya kana keessa maatii koo mudateetu dura koo dhufee jechuudha. Maaliif jennaanii bara kana keessa dhugaan isiniin jedha bara itti namni jabaan keessattuu dubartiin jechuudha. Maaliif jennaanii inni amma kanatti ofii isaatii sa'aatii kanatti wanti hundumtuu aangoon isaa harka jiraatee toonii akka barbaadetti akkanatti haadha lafarra goottotu kun garuu sababbuma sanaan gara dachee kanaatitti dhufe haadha qaba. Garuu sim jedhee wayi lafarra akkas marga akka margaatti wayi immoo horii irraa miti kan uumame suni haadhuma yookaas immoo dubartiidhuma akka kanatti lafarra goottotu kanarraa uumameetiin dhaabbatee deema jechuudha. Dhugaan ani hin beeku dhugaa maaliif jennaanii bara kana keessaa keessattuu jechuudha. Hin beeku baay'ee tokko ulfaata. Ogaa dubartii yookaan haadha keessan haadhi nama kamiitiyyuu haadha kooti. Maaliif jennaan dubartii taatee jennaanii kabajaa guddaatu malaaf silaa maal godharree bara kana keessa mootu bara itti haati ofii kabajaa dhabdee bara itti harmeen ofii akka kanatti jechuudha akka waan diina nama lubbuu baaseetti. Maaliif jennaanii namni lubbuu nama baaseeyyuu jechuudha. Amma harka seeraa jirutti seerri ee'uu qabetti wanta amma dhaqee toonii harka seeraa galee hidhamutti jechuudha. Reebichi wantoonni adda addaan kan reebichi adda addaa irra gahuu hin qabu jechuudha. Kanaaf hin mootu jechuudha. Maaliif jennaanii garuu wanti hundumti isaatu jechuudha. Wanti takka miidiyaa kanarra bahee akka seenatitti eessumatti iyyuu hin haqamu kuni seenadha. Dhugaan isin jira. Maaliif jennaanii baratti haadhi ofii akka kanatti salphattee toonii dubartiin akka kanatti lafarra goottotamtee amma akka kanatti jechuudha. Akka dhiiratitti reebbamtutti baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif wanti nuti guyyaadhaan yeroodhaan sa'aatiidhaan agarru wanta baay'ee sammuu namaa miidhu. Kanaa milee isin cabsu malee wanti tokkichi wanti ija keessaniif ta'ee gurra keessaniifis ta'ee waan kamiifiyyuu wanti nuti dhageenyu guyyaadha guyyatti wanti gaariin hin jiru. Haa ta'u malee mootuyyuu jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu namni jechuudha. Gaafa kan kana argu namni tokko ta'ee silaa maaliif jennaanii nagartanii wantoota walumaa galatti miidiyaa kanarras ta'ee kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Miidiyaan kun silumayyuu yeroodhaaf yookaas immoo faayidaadhaaf namoonni hundumtuu asifatti wacamanii waa tokko dubbatanii nama miidiyaa kanarraa waan tokko dubbatanii tooniyyuu jechuudha. Saba isaaniitiif lammii isaaniitiif yookaas immoo yoo haadholii isaanii akka kanatti jechuudha. Iddoo gaditti akkanatti miilaan irra deemaman kanaaf guyyaa tokko dubbatanii nama furmaata tokko fidee nagarre jechuudha. Walumaa galatti waaqayyo bichaan jechuudha. Rabbiin dhugaan isin jedha. Maaliif namni hammam takkayyuu jechuudha. Namas miidhuu, namas dararuu, namas reebuu danda'a. Waaqayyo garuu nama hin miidhini. Maaliif guyyaa tokko tarii har'a salphina isaanii kana guyyaa tokko imimmaan isaanii kana lakkaa'eetu iyyuu jechuudha. Namoota hedduudhaaf furmaata fiduu danda'a. Ani dhugaa haadha kana laalee ka'ee jechuudha. Maaliif kan ji'oota muraasa dura harmee kan maatii korraa wanta akkanaa kun jechuudha. Hamma ta'e tokko jechuudha. Gaafa waan akkasii baay'ee isin dhukkubsa. Baay'ee tokko isin dhukkubsa jechuudha. Maaliif sababa deesseef maaliif waa tokko
gabbaatee toonii har'a dubartiin jechuudha yookaas harmeen keenya kun namni kamiyyuu haadhi nama kamiituyyuu jechuudha. Wanjala tokko yookaas immoo nama ajjeesuu wantoota siyaasa keessas ta'e wanti isaan keessaa qaban hin jiru. Dhala ofii guddifachuu xaarrachuu malee maaliif jennaani bahanii toonii akka dhiiratitti yookaas immootu ani hin beeku garuu maaliif jennaan ani dubartii baatee wantoota adda addaa keessatti wanjala adda addaa yookaas immootu jechuudha miidhaawwan adda addaa kallattii kamiiniyyuu siyaasa keessatti hirmaattee toonii geessisti jedhee hin yaadu. Kanaanuu namoota akkas namoota gurguddaa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata. Maaliif gaafa waan akkasii agarta waan jettanillee bichaan beeku qaamni keessan muluu jechuudha. Akka nama elektiriikiin qabeetinii qaamni keessanii simchidhee ofiisaatii isin nazara jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha. Tarii namni haadha qabdan ofii keessanis immoo dubartiidha. Maaliif gaafa rakkoon akkasii kun ija keessaniin agartanii baay'ee tokko ofitti illee gadditu baay'ee tokko jireenya illee nama jibbisiisa. Kanaaf walumaa galatti waaqayyoo maaliif namarraa eeggannee abdii kunnee jira amma walumaa galatti rabbiin qofa malee ani dhuguma biyya sana keessatti Itoophiyaa keessatti ilmi namaa namummaa isaatiin waan biraa miti ko nyaates dhuguus wanti tokko itti hafu namummaa isaatiin kabajamee jiraachuun waa hunda dursa. Maaliif namni namummaa isaatiin kabajamee biyya isaatirra mana isaa keessa qeessaatirra jiraachuun iyyuu waan hunda dursa jechuudha. Waan hunda caalatti nageenyi barbaachisaadha. Kanaaf waaqayyo guyyaa tokko oolee bulaa rabbi nagaa fidaa. Namni lubbuun jiru waa hedduu arguu danda'a. Tarii namoonni akka kanatti dararri irra ga'ee namoonni akka kanatti haala saqqaqaa ta'een yookaas immoo haala baay'ee namatti ulfaatuun lubbuun isaanii darbanis baay'een isaanii jiran obboleewwan keenya ijoolleen xixiqqaan gurguddaan kana jennee kan lakkoofsaaf hin oomiti. Haa ta'u malee isaan sanatti dukkunaa'ee tarii namni lubbuudhaan jiru wayii nama kana duuba jiruuf darbu wayiis immootu kan kana caalaa dhufu waaqayyo waa tokko nu agarsiisuufuu jira. Waanuma hundarra rabbiin bichaanii kan kana caalu nutti fidini wanti kana caalus illee hin jiru. Dhugaan isin hin jedha wanti kana caaluu hin dhufu jira yaadu maaliif baay'ee ulfaata. Kana jedhanii irraa dubbachuudhaafis dubbatameetis wanti furmaanni dhufe hin jiru. Walumaa galatti numa agarra yeroo hundumayyuu jechuudha. Kutaa kam keessattuu jechuudha. Wanti Itoophiyaa sana keessatti deemamaa jiru jechuudha. Osoo isiniif ta'e jechuudha biyya hambaa kana keessatti maatii keessan sassaabbattanii biyya irraa baatanii biyya namaa kana keessa jiraachisuu dandeessan ta'e dhugaan isin aan tokkoffaadha bakka sanatti. Haa ta'u malee immootu biyya ormaa irraa guduffatan malee itti guduffachuu yookaas immoo maatii keessanis fiddanii ofiifis keessa jiraachuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaata. Osoo ta'ee biyyuma ofiitiin tolanii silaa bara kana keessa biyya ofiitirratti yookaan qe'ee ofiirratti haadholii abbootiin keenya kabajaa dhabaniitiin salphatan malee biyyuma ofiitiin tola namni jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha. Qe'ee ofiisaarratti dhalate biyyatti dhalatetti jechuudha. Kanaaf as jiraannes qaamanas jirra malee yaadan sammuun keenya as hin jiru gaafa kan agartanii maaltu dhufa laata? Boroo maatii koorra maaltu ga'a? Ani waa si galee biyya akkamii keessan jiraadha? Ani waa si galee nagaa akkamiititu jira? Nagaa akkamiititu jiraan jiraadha? Isin jechisiisa, isin yaaddessa. Maaliif namni oolee bulchaanu rabbiin harka jira. Namni har'a ooleetuma bulee boru arguu fi waaqayyo harka jira wanti hundumtuu jechuudha. Haa ta'u malee immootu sansana sin dagachiise gaafa wantoota akkasii kan agartan maal taatanii boroo ani maalan ta'a? Maatii koorra maaltu ga'uuf jira? Ani hoo maaltu narra ga'a? Ani yoo akkamittiin jiraachuu danda'a? Akkasumas immoo maatii koorra waan jedhutu isin yaaddessa, isin cannaqaa jechuudha. Waaqayyo bichaan cinqata kana rabbiin akkuma godheetoo jechuudha. Waan biraa miti biyya sanatti nagaa fide. Itoophiyaa keessatti nageenya dhufee ilmi namaa boqannaa argatee, aara galfii argatee, maaliif bishaan qorraa dhugee hin jiraanne waan nyaatu dhuguu dhabeetichu jechuudha. Nagaa argatee hirriba nagaa rafee jennaanii mbeeku gammachuu sana caaluu hin jiru. Kanaaf sanammoo rabbi nu haa fidu waan biraa miti jechuudha. Nagaa qofa ilmi namaa nagaa dhoofate waaqayyo biyya sanatti rabbi nagaa haa buusu. Egaa obboleewwan kiyya ani tarii akkuma namoota kaawwanii harmee kana eessatti iddoo kamitti akka ta'e hin beeku garuu mootuu laalee jennaanii garaan kan koo
dhugaan isiniin jedha bakka meeqana yaade bakka meeqan ga'ee deebi'ee osoon akkasitti ilaaluu jechuudha keessi koo naraase maaliif akka ta'e eenyumtiyyuu hin beektani nama taatanii namummaan keessatti dhaga'amu namni haadha qabdanii hin beeku maaliif kan natti dhaga'ame kunis yookaas immoo tun isin biras isinis akka kanatti gaddisanii jirtu ta'a. Walumaa galatti baay'ee tokko ulfaata. Wanna jedhanis nama wallaalchisa. Waaqayyo bichaan nagaa nu haa fiduun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Akka amantaa keessaniitti yeroo kamiyyuu jechuudha kadhannaa godhaadha. Maaliif nuti biyyattii nagaa argatteedha gallee keessa jiraanna jennee kan asitti gubataa galgalaa ganama ibiddarra qabamne boru gallee biyya keenyatti aara galfii arganna biyya keenya keessatti gallee boqannaa hin arganna jennee waan yaannuufi jechuudha. Garuu gaafa kan kana agartan jireenyumayyuu maatti godhaan hojjedha biyya kamittaan galee jiraadha. Isin jechisiisa waan ta'eef kanaaf waaqayyo waanuma hundarra nagaa nu haa fiduun isiniin jedha. Nagaan naaf turtii gaariin isiniin jedha.